Harkafuun akkam jirtu daawwattoota keenyaa matoota oduu har'aa qabannee dhiyaanneerraa matoota oduu har'aa waliin anabdii fixeeti. Godina Harargee ba'aa aanaalee Gursum Qumbii Cinaaksan Maayyuu Muluqqee fi Miidhagaa Lolaa keessatti weerarri poolisoota addaa naannoo shaniitiin uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru itti fufee jira jedhu uummati. Bakka baay'eetti ammoo jiraattonni kun naannoo isaanii gadi dhiisanii baqachuuf dirqamaatti jiru. Godina Shawaa ba'aa aanaa Boosat keessatti hidhattooti mootummaa ijoollee keessan dhiyeessaa jechuudhaan maatiiwwan dargaggoota hedduu gara mana hidhaatti guuraa jiraachuutu himamaatti jira. Jiraattonni kun akka jiranitti aanaa kana keessaa dargaggooti hedduun ajjechaa fi hidhaa dhiyeessanii baqataniiru. Maatii hedduun bakka ijoolleen isaanii itti dhiyeessaniyyuu hin beekanii jedhu. Godina Shawaa lixaa aanaa Adaa Bargaa magaalaa Mugar keessatti guyyaa kaleessaarraa jalqabee dargaggooti aanichaa mormii dhageessaa jiraachuun himame. Bakka tokko keessatti ammoo alaabaa adda bilisummaa Oromootu fannifamee ture jedhu jiraattonni. Humnootiin mootummaa mormii dargaggootaa kana tasgabbeessuudhaaf humnatti dhimma ba'aa jiraachuunis himamaatti jira. Sirni awwaalcha artiist Haayiluu Disaasaa guyyaa har'aa Amajjii 20 bara 2017 magaalaa Finfinnee mana waaqeffannaa warra Ortodoksii Kaateediraal Sillaaseetti geggeeffame. Artiistii kana waliin walitti siqeenya kan qaban hiriyaan isaa artiist Darajjee Zamaduu dhaloonni haaraan kun bara jireenyaa Haayiluu Disaasaa irraa barumsa guddaa horachuu qabu jedha. Haayiluun aartii Oromoo tiksuu irratti bara jireenya isaa nama dabarse artiistota Oromoo keessaa isa tokko. Xumura irrattis pireezidaantii Yuunaayitid Isteet 45ffaa ta'uun kan filannoo bara kanaa injifatan Doonaald Tiraamp har'a kakuu isaanii raawwatanii Doonaald haasaa har'a dhageessisaniin dhaadannoolee wayita duula filannoo irra turan dhageessisaa turan keessaa waa'ee dinagdee biyyattii guddisuu warshaalee biyya biraa jiran as gara Ameerikaatti deebisuu daangaa biyyattii tiksuu fi dhimmoota immigireeshinii irratti ture kan bal'inaan haasa'an. Gama biraan ammoo marsaa isaanii kan xumuranii har'a Waayit Haawusiin gadhiisan pireezidaantiin biyyattii 44ffaa Baaraak Obaamaa mooraa humna qilleessaa Andiriw keessaa namoota waliin hojjetaa turanii fi deeggartoota isaanii walitti qabuudhaan nagaa isa dhumaa dhaamaniiru. Daawwattoota keenya oduu idilee walitti deebina matootii oduu har'aaf jenne kanuma gama kootiin nagaatti.